Ayau anande gafi kana obboleetti koo takkatu na gaafate amantaa Ortodoksii keessa taane amantaa Beestee keessa jirti. Gafi kana mooyuu ani waan ani hin beekneef gara keechan fidadhee dhufe gaafin obboleettiin koo na gaafatte illee akkas jedha jechuudha. Tokko faarratti taabonni yeroo xinqataa yeroo bahu jechuudha. Waggaadhaan yeroo hundumaayyuu injijjiiramaa naan jettee kabaroon gizee tokko ol garagarfamee kan rukutamu kabaroo gizee tokko immoo gadi garagarfamee kan rukutamu maaliif jetteet kan na gaafatte jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoonni chaayinaalii dhangaa lubbuu hundumti keessan bakka lafa jirtanitti akkam jirtu ani nagaa kootti galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana gaafii fi deebii kallattii shakkisoo waliin taasifamedha jechuudha. Kan waliitiin laallu sagalee nama dhaggeeffatanii jirtanii obboleettiin keenya kun ni gaafatamte. Gaafii gaafatamtee fi deebii isaa argachuudhaaf gara kiyyaatti kan ishiin dabarsite. Egaatii gaafiin kun immoo hunduma keenyaaf ifa ta'uu qaba. Isinis beekuu qabdu, barachuu qabdu. Waan yeroo yerootti gaafatamtan waan ta'eef gaafilee kana deebii guutuu waliitiin ni ilaalla. Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u. Gaafii jalqabaa irratti akkuma dhageessanii taabonni yeroo xinqataa waggaa waggaatti gaafa bahu ni jijjiirama. Kabaroon yeroo tokko ol garagaree gaafa rukutamu gadi garagaree yeroo tokko immoo gadi garagaree rukutama. Maa'inni kuni kan jedhudha jechuudha. Seerri mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo qabdu seera kana hin qabdu. Taabota jijjiiramus hin qabnu nuti. Eessatti akka argite yoom akka argite ni jira yoo ta'e ragaa isaa faana nu dhiyeessudha. Viidiyoo isaa faana nu dhiyeessudha. Dubbii sobaa yaada hin fakkaanne namoota burjaajjessuudhaaf yookiin immoo yaada namootaa keessatti gaafii uumuudhaan waan hin jirre gaafachuun Waaqayyo biratti nama gaafachisa. Eeyyeniin kee eeyyenii haa ta'u yookiin dhugaan keessan dhugaa haa ta'u sobni keessan soba haa ta'u jedha Macaafni Qulqulluun. Kanaafuu nuti abboota keenya irraa kan baranne seera Macaafa Qulqulluu abboonni keenya dabarsanii nutti laatan Macaafa Qulqulluu kan barannee fi kan dubbisnee argine abboonni keenya kan nutti laatan kana miti. Waggaa waggaatti taabota jijjiiramus hin qabnu. Waggaa waggaatti cuuphaadhaaf xinqanni yookiin immoo taabonni gaafa bahus kabara wal jala jijjiiramee rukutamu hin jiru. Adammoo Macaafa Qulqulluu keessatti haadha teenya durbee maarameetiis ta'ee akkasuma qulqulluun malaayiktootafis wareegamtootaafis bakka kamitti sagadaa fi kan jedhu isin maaliif sagadduu fi kan jedhu gaafii na gaafatte jechuudha. Haadha keenya giftii keenya dubroo maaramiif qulqullootaaf ergamootaaf wareegamtootaaf maaliif sagadduu bakka kamitti sagadaa fi jedhamee barreeffamee jira. Qulqullootaaf saganni ni barbaachisa kan jedhu Macaafa Qulqulluu keessa eessa jira? Qulqulloota gaafa jennu egaa walumaa galatti warreen Waaqayyo kennaa isaaniif laate. Ani Waaqayyo gooftaan keessan qulqulluu akkuman ta'e isinis qulqulloota ta'aa jedhee seera lootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irratti qulqulloota akka ta'aniif jecha Waaqayyoon kan barbaade isaanis adeemsa Waaqayyo isaan irraa barbaadu guutanii sadarkaa qulqullummaa irra warra gaanii. Qulqulloota gaafa jennu sadarkaadhaan laaluu dandeenya. Ergamoota qulqulluu, namoota qulqulluu, iddoowwan qulqulluu jennee qulqulloota warreen jedhaman meeshaalee qulqulluu jennee qulqullummaa warra qaban qulqulloota jedhamanii warra waamamuu danda'an ramaduu dandeenya. Akkasuma shanaffaa irratti ergamoota qulqulluu jennee ramaduu dandeenya. Ergamoota qulqulluu warreen jedhaman Waaqayyo gooftaan guyyaa jalqabaatti kan isaan uumedha. Seenaa isaanii bal'aadha. Qulqulloota ergamoota qulqullaa'oo kanaaf saganni eessatti barbaachisa? Akka sagadamuuf Macaafa Qulqulluu keessatti eessatti barreeffamee jira kan jedhuu fi
ergamoota qulqulluudhaaf saganna akka barbaachisu abboota keenya darban irraa baranneef. Ergaa qulqulluun Phaawulos warra Ibrootaaf erge boqonnaa 13 gaafa dubbisu abbootii keessan isaan jalqabaa sana yaadadhaa akkamitti akka isaan jiraataniif akka isaan du'an ilaalaati firii amantaa isaanii keessaa argame ilaaluudhaan isaan duukaa bu'an jedha. Nuti amma abbootiin keenya jalqabaa sun akkamittiin akka Waaqayyo waaqeffachaa turan seera macaafa qulqulluu akkamittiin akka eeganii jiraatan Waaqayyo irraatii kennaa akkamitti akka argatan mootummaa Waaqayyo akkamittiin akka dhaaluu danda'an daandii isaanii tokko kan nuti hordofnee deemna. Kanaafuu abboonni keenya immoo kennaa guddaa Waaqayyo kan isaaniif laate qulqulloota warreen jedhaman ergamoota qulqulluudhaaf sagada kabajaa sagadaniiru. Saganni bakka lamatti qoodama. Inni jalqabaa sagada waaqummaati, lammaffaan sagada kennaati. Saganni waaqummaa Waaqayyoodhaaf qofa uumaa keenya waan ta'eef ati na uumte jiraachisaan koo sedha jennee kan Waaqayyoodhaaf sagannu. Saganni kennaa immoo Waaqayyo kennaa kan isaaniif laate kennaa kan qaban Waaqayyo kan isaan kabaje warreen kabaja barbaachisuuf kabaja kennaa waan jedhuuf nama akka keenyaa foon kan uffatee jiruuf angafa keenya kan ta'e gajjinnee ulfina dhiyeessinaaf. Kanaaf nagaa kabajaa ni dhiyeessinaaf. Sagada kabajaa ni dhiyeessinaaf. Fakkeenyaaf seera macaafa qulqulluu keessaa yoo ilaalle wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 irraa kaasnee gaafa dubbisnu ergamaan Waaqayyo qulqulluu Gabri'eeliin giiftii keenya durboo Maaramiidhaaf sagada kabajaa dhiyeessira. Nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti ati dubartoota hunduma keessaa kan eebbifamtedha jechuudhaan akkuma inni sagada kabajaa nagaa kabajaa dhiyeesseef kana nutis immoo isarraa barannee yaa giiftii keenya dubroo Maariyaam nagaa ergamaa qulqulluu Gabri'eelitiin nagaa siin jenna jennee ni dubbanna jenneetu amanna. Yaa giiftii keenya dubroo Maariyaam nagaan siif haa ta'u jecha siif saganna bineensa hamaarraa akka nu hedduuf si kadhanna deessuu haadha Haannaaf jedhi abbaa kee Yaaqeemiif jedhiiti waldaa keenyaarra nuuf eebbisi jireenya keenya nuuf eebbisi jennee galata durboo Maariyaam keessatti qulqulluun Efreem kan barreesse kanarra bu'uureffateeti. Kanarraa ka'uudhaan kanaaf ergamoota qulqulluudhaafis saganna akka barbaachisu seera uumamaa boqonnaa 19 irratti Loot irraa jalqabanii baran. Ergamoonni Waaqayyoo lama galgala gara Soodom gaafa seenan Loot karaa keellaa gubbaa kan taa'aa ture ol ka'ee ergamoota Waaqayyoo sana lamaan fatta sagade akka qoma hanga lafa ga'utti sagadeef jedha. Maaloo gara mana garbicha keessanitti goraas hara galfadhaa jedhee kadhateera. Isaan booda raajiiwwan raawwataman maaltu akka ta'e macaafa qulqulluu sanarraa dubbistanii argachuu dandeessu. Kanaaf saganni akka barbaachisu qoma ufiinsa akka barbaachisu ergamootaaf saganni kun immoo sagada kabajaa akka ta'e macaafa qulqulluu kanarraa hubachuun ni danda'ama. Hubannee sirriitti ilaaluun barbaachisa. Fakkeenyaaf Iyyaasuun ergamaa Waaqayyoodhaaf akka inni sagade ni kaasa. Iyyaasuu jechuun nama Waaqayyooti. Yordaanosiin bakka lamatti taabota Waaqayyoo qabachuudhaan nama addaan kutee nama kennaa guddaa qabudha. Namni kennaa guddaa qabu kuni ergamaa Waaqayyoodhaaf sagadeera. Akkamitti sagade yoo jenne Iyyaasuun mandara Iyaarikootti yommuu dhiyaate ol ilaalee nama billaa luqqifamaa harkatti qabatee isa dura dhaabbatu tokko argee gara isaa dhaqeera. Ati gara keenya immoo gara diinota keenyaati jedhee Iyyaasuun ni gaafateera. Yeroo kana lakki ani hangafa loltuu Waaqayyo ta'een dhufee jedhee Iyyaasuudhaa deebise. Iyyaasuun gaafa kana dhaga'u lafa gahee qoma'ee sagadeef yaa gooftaa koo ana garbicha keetti maal himta jedhee isa gaafateera. Inni immoo deebiseefi laftati dhaabbattee jirtu kun qulqulluu waan ta'eef kophee kee miila kee irraa baafadhu jedhee ni jedha. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irraa kaasaa dubbisaa. Nuti Iyyaasuun hangafa loltuu Waaqayyoo kan ta'e ergamaa Waaqayyoodhaaf akka sagadedha. Macaafa qulqulluu kana irratti kan kaawwamee jiru. Iyyaasuun sagadeefira, Loox sagadeefii jira. Nuti immoo maal sila taaneefidha ka ergamoota Waaqayyoodhaaf sagannu, ergamoota Waaqayyoof kabajni hin barbaachisu jennee kennaa Waaqayyo ergamoota Waaqayyoodhaaf laate kana kan nuti tuffannu maaliifidha? Mee macaafa qulqulluu irraati warreen tuffatan waa'ee ergamoota Waaqayyo kan isaaniin jedhe kan tuffatanii ergamoota Waaqayyo warreen kabajne Waaqayyo maal akka isaaniin jedhe ilaalla. Waaqayyo gooftaan Museen Gibxi keessaatii
gaafa inni bahu gaafii gaafatee ture ati nan baasu taana nas keessa nan baasini jedheen waaqayyo immoo sin baasaa deemi ani karaa irratti akkasi eeguuf iddoo si qopheessetti akkasi geessuuf ergamaa koo si dura nan ergaa ati of eeggadhu dubbii isaa dhaggeeffadhu jedheen malee dhaggeeffatiin hin jenneen maqaan koo isa keessa waan jiruuf inni irra daddarbaa keessiif hin dhiisu isaan mormitee irratti hin ka'iniin dubbii isaa ba'eessa goote yoo dhaggeeffatte waan inni sitti dubbatu hundumaas yoo goote ani diina keetti diina nan ta'a warra siin mormannis nan morma ergamaan koo si dura ni adeemaa jedheen ergamoonni waaqayyo ni dura ni adeemu isaan mormuun hin barbaachisu maqaa waaqayyo irra jira jilbi kamiyyuu maqaa kootiif immoo jilbeeffatu kan jedhamu Filiphus boqonnaa 4 irratti barreeffame kanaafuu gaafa jilbeeffannuuf ergamoota waaqayyoodhaaf gaafa sagannu tokkoffaa maqaan waaqayyo ergamoota irra jira maqaa waaqayyoodhaaf ni jilbeeffanna lammaffaan immoo kennaa waaqayyo isaaniif laateen sagada kennaa ni sagannaafi abbootiin keenya darbaniyyuu isa kana hubatanii ergamoota waaqayyoodhaaf maal godhanii jiru sagadanii jiru sadaffaa irratti immoo macaafa qulqulluu keessaa kaasnee yoo laalle Bala'aam ergamaa waaqayyoodhaaf sagadeera waaqayyo ija Bala'aamin ni baneef innis ergamaa waaqayyo isa billaa luqqifamaa harkatti qabatee karaa keessa dhaabbatu argee isa duratti qoma'ee adda isaatiin gadi gombifamee sagadeef jedha ergamaan waaqayyos maaliif si'a sadi kan harree kee rukuttee kunoo karaan kee ana duratti jallaa waan ta'eef ani siin mormuudhaaf dhufeera jedheen harreen kun osoo na argitee narraan gootu ta'ee siraa sin ajjiisa jedheenidha seera lakkoofsaa boqonnaa 22 lakkoofsa 31 irraa kaastanii gaafa dubbistan Bala'aamis harreensaas akka ergamaa waaqayyoodhaaf sagadde asirratti kaa'etu jira kanaaf ergamaa waaqayyoodhaaf sagaduu kan baranne abboota keenya irraati Daani'eelis ergamaa waaqayyoodhaaf sagadeera sagaduu isaa immoo macaafa raajicha Daani'eel boqonnaa 8 lakkoofsa 17 irraatii kaasnee gaafa dubbisnu Daani'eel ergamaa waaqayyoodhaaf akkamittiin akka inni sagade ni argina kana irratti Gabri'eel gara iddoo ani dhaabbadhu ni dhufe jedha ergamaa waaqayyo keessumaayyuu qulqulluu Gabri'eelidhaaf akka inni sagade gara ani dhaabbadhu ni dhufe yeroo inni dhufe immoo naheen adda kootiin gadi gombifame inni garuu yaa mucaa namaa mul'atichi bara dhumaatiif ta'uusaa hubadhu naan jedhee na hubachiise malee naafis sagadin hin jenneen macaafa raajicha Daani'eel boqonnaa 8 lakkoofsa 17 irraa kaastanii gaafa dubbistan adda isaadhaan gombifame hanga lafa gahutti ergamaa waaqayyoodhaaf Daani'eel sagade Daani'eel isaaf sagadeetu jira nutoo maaliif gaafii kaasnas namoonni baay'een gaafiin isaanii bara dheeraadhaaf ergamoota waaqayyoodhaaf qulqullootaa fi sagadaa kan jedhu macaafa qulqulluu keessatti barreeffameera barreeffameera hanga sagadaa fi abaluu haa sagadu jedhamee barreeffamutti eegna hanga maqaan keenya waamamee abalooti ergamaa waaqayyoodhaaf sagadi jedhamee amma labsiin nutti labsamutti eegna yoo ta'e amma labsiin nutti labsamaa jiru labsii sagalee waaqayyooti qalbii keenya akka jijjiirrannu barri dhumaa akka dhiyaate barri dhumaa waan dhiyaateef immoo qalbii keenya jijjiirrannee gara waaqayyootti akka nuti deebinu foon dhiiga waaqayyoodhaan murtoofne akka nuti jiraannudha labsiin nutti labsamaa jiru labsii sana dagannee nuti ergamaan waaqayyoodhaaf akka sagannuu fi ganaa labsiin nutti labsama jennee ni eegganna yoo ta'e labsiin bara dhumaa raawwatee guyyaa dhumaatti fuula waaqayyoo gaafa dhaabbanne firdiidhaaf waan deebifnuuf galaa yoo dhabne lubbuun keenya sholitti akka hin gubanneef of eeggachuun barbaachisaadha. Egaan saba waaqayyoo kan nurraa eegamu nama miti harreen ergamaa waaqayyoodhaaf sagaddeetti ilaalleera. Kanarra darbee immoo ulfina maqaa waaqayyoodhaaf ulfina ergamaa waaqayyootiif jecha laftillee ni ifeedha. Kana booddee ergamaan kan biraa tokko aangoo guddaa fudhatee samii keessaa gara lafaatti yeroo inni gadi bu'u nan arge. Ulfina isaa irraa kan ka'e lafti ni ifeedha. Ergamoonni waaqayyo ulfina qabu. Ergamoonni waaqayyo kennaa qabu, aangoo qabu. Kennaa kanarraa kan ka'e lafti ni ife jedhee kaayetu jira. Yeroo ittaanu immoo qulqullootaaf saganna akkamittiin akka barbaachisu gaafiiwwan ittaananiif deebii kan waliin laallu ta'a. Waaqayyo gooftaan kan nu gargaare maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Wasbaata እግዚአብሔር